Waldaan Faayin Aartii Oromiyaa turtii umurii waggaa 5 keessatti agarsiisa fakkii magaalaa Finfinnee keessatti marsaa 4ffaadhaaf dhiyeenya kana dhiyeessee ture. Waldaan kun agarsiisa yeroo yeroodhaan dhiyeessuu fi dhaabbiidhaan giddugala itti fakkiidhaan aadaa, safuu, duudhaaf seenaa Oromoo akkasumas qabeenya Oromoof Oromiyaa ibsuu dhabuun damee aartii kana quucarseera. Sadarkaa barbaadameen gumaacha isarraa barbaachisu baahachuuf carraa hin arganne jechuun ibsu miseensonni waldaa kanaa. Aartist Tasfaayee Dandanaa miseensota waldichaa hojii isaanii qabatanii agarsiisa fakkii dhiyeenya kana godambaa magaalaa Finfinnee keessatti dhiyaate irratti qabatanii dhufan keessaa isa tokkodha. Fakkii kanaan hojjete fakkii aartist Hacaaluu Hundeessaati. Exhibitionii waldaa Faayin Aartii Oromiyaa kan qopheesse irratti fidee dhufee jechaadha. Amma exhibitionii irratti ilaalamaa jira jechaadha. Lafa Oromoo irratti aadaa isaa, maalummaa isaa, aartii isaa, ilaalcha isaa, dimookiraasii isaa, meeshaalee aadaa isaa illee kan iddoo itti argatan. Garuu wanti kun aadaa fi turizimiin Oromiyaa qaamni ilaallatu hunduu waan kana aartii Oromoo kanarratti wanta haaraa argodhee arguun barbaadani baay'ee. Namni hojii isaa waltajjii itti agarsiisatu yoo hin arganne ibsaa gaanii keessaatii jechuun faayidaa agarsiisa kanaa kan ibsan ammoo aartist Girmaa Bultiiti. Fakkiin kun anaan hojjedhee mata duree abbaa gadaa kan jedhu nan hojjedhe. Meeshaan ittiin hojjedhe immoo kaanvaasii fi halluuwwan garaagaraa kan ta'u teekniika peenting jedhamuun hojjedhe. Peentingii san keessatti immoo akkaataa riyaalizimiitiin nan hojjedhe jechuudha. Aartii akkanaa kana hojjechuu fi akkaataa egzibishiniitiin immoo uummatatti dhiyeessuun faayidaan inni qabu faayidaa lama qaba. Faayidaan inni tokko aadaa fi seenaa saba Oromoo maal fakkaata kan jedhu aadaa saba sanii agarsiisuudhaan akkanumas hawwata turizimiiti kan ta'u qabeenyii fi lafti agarsiisaa kan ta'u naannoo kana keessa kan jiraniif turistoonni akka dhufan awareness kan uumoggaa ta'u. Inni lammataa immoo aartistoota naannoo kana keessa jiran dargaggoota lafaa dhufaa jiran kana jajjabeessuudhaan akka waldaatitti walitti qabuudhaan muuxannoo hojii ofii waliin jijjiiruudhaaf faayidaa kana qaba jechuudha. Waggaa 27 damee aartii kana keessatti dabarsuu kan dubbate aartist Daani'eel Asfaaw immoo ogummaa kana dhaloota dhaalchisuudhaaf qophiidha jechuun ibsee jira. Fakkeenyaaf yeroo dhiyootti ijoolleen Oromoo yeroo ijoolleen afaan Oromoo dubbattu amma bulchiinsi Finfinnee bara bulchaa eenyuun Taakkalaa Uumaatti ijoolleen afaan Oromootiin akka ittiin baratan carraa argataniiru. Isaan amma gara giddugalatti dhufanii waan tokkoon yaade isaan gurmeessee otoo leenjisee aartii kanarratti warri ijoolleen fedhii qaban giddugala keessatti tune jalqabee jedheen yaade. Maaliif rakkoon keenya rakkoo target group as Finfinnee keessatti argachuu hin dandeenyu. Maatiin ijoollees humna hin qabani. Geejjibaadhaan gaggeessanii ijoollee ittiin baratan haala mijeessuu irratti baay'ee rakkoodha. Ittiin jalqabuuf yaadni kun jira. Waldaan Faayin Aartii Oromiyaa turtii waggaa 5 keessatti jijjiirama agarsiiseera jechuun haala amma itti jiru immoo pirezidaantii waldichaa aartist Umar Goobee sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waggaa 5 deemu jira. Umriin isaa gabaabaa garuu hojiin inni hagamma hojjete hojii gaariidha. Waldaa kan keessatti amma ijoolleen lafaa ol dhufaa jirtu. Keessumaa dargaggooti hedduun egzibishinii garaagaraa agarsiisa waan dhufnee fi gartee akka durii sun namni ogummaa kan irraa achi baqatu hin jiru. Ijoolleen amma fedhiin gara asitti dhufaa jirti. Durii nama asitti finnee miseensa kan tolchinee jajjabeessuuf rakkoo ture. Har'a immoo ijoolleen kadhaan as dhufaa jirti jechaadha. Yuunivarsiitii irraa as dhufaa jirti jechaadha. Jaaraa jirre jechaadha. Warri ammas keessatti argisiise. Fakkiin ammas keessatti agartan kun irri guddaan isaa warri hojjetee dargaggoota. Namni umriin isaa guddaa nama muraasa. Irri guddaan isaaniitu dargaggoota. Waldaan Faayin Aartii Oromiyaa aadaa, seenaa, duudhaa Oromoo qabeenya Oromiyaan qabdu bakkeewwan hawwata turizimii ta'an fakkiidhaan wiirtuu tokko keessatti kuusuun agarsiisuuf qophiidha. Garuu bakka mijataan hin jiru kan jedhan pirezidaantii waldichaa osoo xiyyeeffannoo argatee waan jiran gaafataniiru. Amma
Oromoon akka guddinni isaatti yoo xiqqaate magaala kan keessa galaarii tokko qabaachuu qabni ture haga ammaa hin qabne. So asumaan akka dhaamsalletti wanni an dhaamuu barbaadu galaarii tokko otoo nuu kennuus hin danda'a otoo nuu kenne galaarii kan keessatti seenaa faadaa uummata kana hin laalanii qabeen uummata kana hin laalanii warri alaa dhufu kun kaan ammoo hin bitatu yoo bitatan ammoo ijoolleen fayyadamoo taati. Fayyadamoo qofaa miti galii magaalichaa hin galcha mootummaallee hin galcha fakkiin kun. Miseensonni waldaa Faayina Aartii Oromiyaa giddugalli itti fakkii kaasanii fi itti agarsiisan keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti dhibuun hojicha quucarseeraa jechuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa wal ta'uudhaan osoo furmaata itti kennanii waan jedhan kaasaniiru. Komii miseensonni waldichaa kaasaniif ammatti qaamolee kanneen irraa deebiin arganne yeroo taanutti deebii kan argannu yoo ta'e gabaasa birootiin qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.